Nagaan isiniif haa guddatu kabajamoof jaallatamoo kan taatanii Eelsaatu jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa jiraattanii asiqi nagaa gaafadhu arra deebi'ee gara fuula keessanitti dhufeetiin jira baga jiraattanii egaa arra otoo nyaataatiin jirru maaf viidiyoon hojjannee jedhee isinitti deebi'ee dhufeetiin jira. Kan haaraa dhuftan welcome kan dura maamiltoota kootaatan like share subscribe yaada qabdan naaf qooduudhaani egaa waliin haa guddannu jedha. Har'a immoo mata duree tokko qabadheetiin dhufe innis immoo namni tokko ofitti amanamummaa qabaachuu qaba. Ofitti gaafa amanamummaa qabaate waadaa namas hin nyaatu kan biraa immoo jireenya ofiitiifis isa fuulduraatiif immoo amanamaa ta'ee jiraachuu danda'a. Kanaaf waan ammoo Waaqayyo nuuf kenne tokkotti gammannee itti amannee fudhachuu qabna. Fakkeenyaaf nyaata utuu nyaataa hin jirru egaa nyaata kana yoo nyaata naafoo jiru kana yoo galateeffadhee yoo ammoo galanni si haa ga'u jedhee nyaata kana ammoo hin nyaanne nyaanni kun yookiin ammoo na tasmaamuu hin danda'u yookiin immoo garaa koo keessa seenee dhibee natti ta'a. Akkuma beektan wanti tokko yoo amantanii hin nyaanne dhibee namatti ta'a jechuudha. Kanaaf wanta hojjennu tokko hundumaa irratti natti miidhaa fidaa yookiin ammoo nama irratti miidhaa fidaa jenneetiin jireenya keenyaaf ammoo of eeggannoo godhachuu ofirraa qabna. Waan kenna hin taaneen waan namaatiin ammoo wanta adda addaa faayidaa adda addaa argachuuf ofitti amanamuu dhabuun yookiin ammoo fakkeenyaaf waan Waaqayyo nuuf kennee qaama Waaqayyo nuuf kennetti gammaduu dhabuun uf kan taane uf jenneetiin wanta adda addaa godhuun yeroo ammaa kana dhugaa torbii kana waan tokko dhagee baay'een tokkoon gaddee fuulduratti ammoo itti fuufeetiin ofitti amanamummaa yookiin ammoo uf ta'anii jiraachuu kan jedhuuni wajjin hin baranna yookiin ammoo wal barsiifna jedheetiin amantaan qaba. Mee asumaan ammoo faaruu kanas ammoo naaf affeeramaa nagaan gaafattu. Hanyaannu roozii nyaataatiin jirra. Egaa yeroon Ramadaana hin beektanii asudimi saambusaa alaala asisira nu saambusaa illee nyaata. Maal jechuun barbaadeeti isinitti fakkaata? Nyaattooti dubbattu dubbadhu mucatti saalfataatti duubatti baay'ee dubbatti fuuldura ammoo kaameraatiitiin saalfatti. Anna wanti gara keessan dhufeef mata duree kanan qabadhe maqaa namaatiin hin daldalinaa waan namaa qabattanii ammoo waan keessan hin taaneen nama irratti illee miidhaa geessaa ofii keessanillee waan itti saanifattan jireenya keessan lafa kanarra jiraattanitti waan qaanoftan waan ofii gootanii hin dandeenye fakkeenyaaf waan Waaqayyo naaf kenne waan narra jiru fakkeenyaaf isii qabu tanatti yoo hin gammanne ka ibaluu akkanaa jedhaati yoo kan dharra'u yookiin ammoo inaafu ta'eetiin jedhe gumattuu dumbuule lafa kanarraa deemna. Saniif obboloota koo wanta goonu hunduma tokko irratti
fakkeenyaaf otoo as jiru achi jira waan ammoo bira hin geenye tokko dharraadhaan jiraachuun ofillee miinee jireenya namaallee miineetiin waan hin taane keessa galuu dandeenya. Kanaaf waan Waaqayyo nuuf kenne lafa kanarratti waan Waaqayyo nuuf kennetti gammanne akkuma immoo sagalee Waaqayyo jedhutti Waaqayyo yeroo nu uumu maalalchi akkamu fakkeenya isaatitti nu uumeera deebee hoo ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬያለሁ ስለዚህ አመሰግናለሁ በቃ ኑቲ ወራ አሞ አከማለለቲ Waaqayyo nu uume kanaafuu ammoo waan Waaqayyo nu uumeen galateeffachuu qabna fakkeenyaaf Elsaani yeroo hundumaa kan kana naa kenne eenyudha Waaqayyoodha ija kan naa kenne Waaqayyo harka kan naaf kenne Waaqayyo baqa qaama koo hundumaa kan na ijaareetiin jedhe Waaqayyo anu ofirratti wanti fiduu danda'u hin jiruuyyu biyaans namni hojjaa ofii irratti inchi tokkitti dabaluu hin danda'uuyyu isa Waaqayyo nuuf kenne kanatti gaafa galateeffanne isa kaan immoo isa kaaniif immoo yoo ammoo abdiidhaan Waaqayyoon eegganne ilame waan qabdu galateeffatte waan kaan ammoo abdiidhaan yoo eeggatte caalatti ammoo jireenyi kee maal ta'atiin deema gammadaa yookiin ammoo waan argachuu qabdu waan lafa kanarratti hennaa jirtu argachuu qabdu argattee darbita garuu waan kan keentaan waa ormaati yoo nagadde yoo ammoo wantoota garagaraa hojjetameetiin jedhe baay'ee gaddisiisaadha karaa amantaatiinis karaa immoo namaatiinis ammoo baay'ee nama gaddisiisa kanaaf obboloota koo suura namaatiin maqaa namaatiin jireenya of hin jiraanne jiraadhe jecha deebitanii kaataniitiin kan keessan hin taane kan ormaa ofirra keettanii kaatanii karaa saniini badhaadhummaa argachuudhaaf ittiin badhaadhuudhaaf ittiin dhagamuudhaaf ittiin beekamuudhaaf yookiin ammoo bakka waa addaa ta'e attentionii fudhachuudhaaf wanni akkasiisan otoo godhuudhaa baannee maqaa keenyas maqaa Waaqayyootis akkasumas jireenya keenya jeequu dandeenya kanaaf wanta akkasii namoonni goonu kan gootanis ammoo otoo ammoo waan akkanaarraa deebitanii gaarii ta'a seeraan dhugama jechuun dingatuman seenee waan aareetiin jiruuf waan akkana dhagayeetiin nama eegnerraa wantoota akkasii yoo argeetiin jedhu baay'ee natti dhagahame haa ta'u garuu kaawwan keenyaaf barnootan ta'an jedheetiin abdiin qaba kanaaf yaa obboleettii koo yaa obboleessa koo atis kan dhiiraa atis kan shamaraa wanta Waaqayyo sii kenneeni ba'i wanta Waaqayyo sii kennetti gammadi wanta Waaqayyo sii kenne saniini dhugaa dubbadhu dhugaa hojjedhu jiraadhu hin jiraatta bakka lafa kanarra hundi isaatu diimaanis gurraachinis dheeraanis kan akka koo kana gabaabduun tunis ima jiraanna nakol fiti asini humaan jedhuyyuu kakabu kanatti gamoo bakka በጣም gammachuu guddaa qaba maaliif Waaqayyotu naa kenne ka Waaqayyotu na uume ka itti gammada kanaaf wanta qabdanitti yoo hin gammanne homa tokko wanta tokkotti ba'uu hin dandeessan waan arganne san bakka arganne sanitti ammoo galanni si haga yoo hin jenne homattu ba'uu hin dandeenyu kanaaf namoonni ammoo suuraa namaatiin nagaddanii dhugaa birrii wantoota adda addaa dhiirota sobdanii please jaalala Waaqayyootiin gochaa gootan irraa deebi'a gaaf tokko Waaqayyo susiin qaba nama lafa kanarrattis ammoo higgitu jira hin qabamtan karama kamiinuu qabamuu dandeettan qabeenyi isin karaa kanaan walitti qabattan qabeenya isin ta'uu hin danda'u obboleettii koo qabeenya isin ta'uu namni hanga tokko nama sobuu hin danda'u Waaqayyoon garuu sobuu hin danda'u kanaaf waadaa namaa nyaataatiin karaa dalgaatiin qabeenya horachuuf karaa dalgaatiin ammoo wanta wayii keessa galuuf wanta akkasiisanii warri borcaatiin leetanii otoo of eeggattanii gaaf tokko isinirra ga'amuun hin oolu gaaf tokko isinitti dhufamuun hin oolu gaaf tokko ammoo ifa ba'uun keessan waan oollee fi
waan akkasiirra qotuuf eegdanii bakka akkanuma natsaa taataniitiin waan waaqayyo isinii kenneen utoo daakuulleen ibsatiin utoo wannallee jedhin akkana gabbaatanii bakka galateeffachuudha waaqa. Hoo lafa kanarraa hennaan jiraannu yeroo xiqqoodha. Bara baraan garuu mana jiraannu sobaan lafa kanarra jiraanneetiin mana keenya kan olisi. Lafa kanattis ammoo nama biratti ol waaqa birattis ammoo warra ammoo bakka hin qabne akka hin taane maaliif namni waan namaa nyaatu namni kijibu namni hatu namni ammoo sobu mootummaa waaqayyoo galuu hin danda'u. Kiristaanota obboloota koo amantoota kuwwanis kan taatan nama sobdanii karaa dalgaatii wanta adda addaa argachuudhaaf jettanii lubbuu namaatittis qabeenya namaatittis kan taphattanii waaqayyo isin gaafata. Gaaffii keessaan baatanii. Kanaaf of eeggannoo akka goonu asumaan isiniin jedha waan qabnutti ammoo amanamne yookiin ammoo waan qabnu sanitti gammannee jiraachuun nurraa eegamaa isiniin jedha. Egaa nyaata koos gallakkiseetiin baay'ee natti dhagaamaatiin ooleera. Yeroo deebi'eetiin egaa wanta kanarratti hin dubbadhallee fedha waaqayyo yoo ta'eetiin jedhee maybe nama wajjinis dhiyaachuu hin danda'a. Qaama miidhamaa wajjin qaama ammoo wanta akkanaatiin miidhameeti miidhaa keessa jiru wajjinis dhiyaachuu hin danda'a. Namootaaf barnoota akka ta'u of eeggannoo akka maaliif tokko cabee tokkotti akka darbuu hin dandeenye. Inna suura keenyas ammoo yeroo obboloota shamarranii walitti illee erguun amma yeroo kana baay'ee ulfaata jechuun akkana godha jedhanii fakkeenyaaf nama obboleetti isheef yoo ergeetiin jedhee suura kiyyaan hin nagaddi yookiin ammoo suura kiyyaan ammoo gabaa baati jedheetiin akkasitti yaadeetii miti. Kan hojjate fakkeenyaaf ana kan ammoo kan hojjate fakkeenyaaf suura kooti isii kan ammoo deebi'eetiin barbaadamu yookiin ammoo kan ammoo wanti kun irratti wanna jedhamu ana yoo ta'eetiin jedhe kun ammoo ila qaamamee qaba miidhaarra qaama nama lama ammoo maalitti galchaarra miidhatti galchaatiin jira. Kanaaf yaa obboloota ko please wanta akkanaa godhuurraa otoo of eegnee baay'ee ba'eessan jedha. Egaa irra kana qabadhee gara keessan dhufee hundaa dhugaa orderii mallee qabadha wanti ani dubbadhee natti dhagamee jira waan ta'eef gooftaan guddaadha. Hangama waan wajjin jirtanii taataniif galatooma. Haa nyaannu haa dhugnu kana kanuu keenya waaqayyo galanni rabbi naa ga'u kanattu galata miti እና ሰው ባለው ነገር መደሰት የለበትም። ልዱበት ሰው ባለው ነገር መደሰት ያለበት አሁን ትላንትና የሰማሽው ነገር አያናድድም? በእውነት የመጨረሻ ኩኑም ቤት ዱጋማን ዋን ባይ እነ መገድሽ ይሱ ዱጋ ዳገ ነመን ኤኔራ ዱጋ በጣም ዋን ሲን ዱጋማኑ በርኖተ ጉዳ ዋን ነማታው ገሩን አሬራፍ በቃ ቪዲዮ ከነስኒ ሆጃቻት እንጀራ የሮተ እታሞነ መሰን ሱረ ሳለ ለጠፉ እንደንዳ ገሩ ሱረ ነማቲን ብሪኛቹ ሱረ ነማቲን ይረጀነጀኑ ሀመሙ ብሪ ጥቃሚቲ ቀበኛ ጥቃሚቲ ይሮጥ በቃ ዋን አይ ዶንት ኖ በእውነት ባየነ ማርሳ ሀተ ኡፈውዶ ኦቶ ኦፍ ኤገኔ ባየሳ የሆጀት ከራከሚን ለን ጉደታ ሚዲያ ረት የወን ጋር የሆጀትን ጉደታ ኦጉማ ቀብዱን የሆጀትን ጉደታ የሆነ ገደህን ጉደታ ኦቦሌቲኮ ከራ እቲ ጉደቱ ከራ ባየላ ከናፊ አንቤ ኮንኡጋ እና ዋቀዩ ነው ሀገር ጋሩን ጀዳ አንተ ፉፊካ ያደፍልፍ ያው ነው ከእንደዚህ አይነት ነገር ራሳችንን መጠበቅና የሰውንም አምሮ አለማጉዳት ጀና እና የሮብራ ወልት ደብና ቪዲዮ ኮ ሼር ላይክ ኮሜንት ከስና ኮዳ ባይ ባይ የሮብራ ወልት ደብና